Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota lammiishootu bilbila kana haarawaa biteen yeroo banu kunoo aayikaniinsaa yookiin mallattoon appilikeeshinootaa baay'ee guguddaadha. Ija boqqolloo fakkaata. Namatti hin tolu, nama jibbisiisa. Akkasumallee akka moobaayila koppii fakkeessa. Kanaaf saayizii isaa xiqqeessuu fi arreenjimentii isaa fi kanneen kana fakkaatan sin agarsiisuu yaade. Kana gochuuf maal goona jechuudha. Jalqaba irratti bilbila keenya irraatii bakka duwwaa barbaanneeti maal goona jechuudha. Bakka duwwaa irratti loong pirees yookiin immoo quba keenya irra keenya iskiriinii keenya irra keenya turra. Bakka duwwaa yeroo jennu fakkeenyaaf kun bakka duwwaadha iskiriinii keenya irraati. Kanaaf maal goona jechuudha. Bakka duwwaa kanarratti qabnee teenya jechuudha. Qabeen ta'a. Yeroon qabee taa'u maaltu naa dhufa? Meenuu kan jedhu jira. Kanaaf nuti kan barbaadnu ishee kana jechuudha. Ishee meenuu jettu kanadha. Kanaaf meenuu sanarratti okeen jedha. Appearance and setting kan jettu jirti kun hojjetti kana. Kanaaf ishirratti okeen jedha jechuudha. Switch kan jedhu jira. Icon size, desktop grid, icon column with a folder thumbnail, scrolling direction of A to Z text color jedha. Tokko isaanii walumaan ilaallu. Switch jechuun yeroo peejii tokko gara peejii biraatti dabarru yookiin immoo iskiriinii peejii jalqabarraa gara peejii biraatti dabarru haala inni itti dispilay nu ta'u jechuudha. Slaayidiin jira, over slaayidiin jira, kaaskeediin jira, kiubiin jira, rooteetiin jira, taambiliin jira jechuudha. Kana keessaatti kan isinitti tole filtanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan inni jiru kiubiirra jira. Mee deemnee ilaallu. Amma yeroo akkas goonu argitanii mallattoo kiubii nuti nu agarsiisaa jechuudha. Osoo kiubii kana slaayidiitti jirre gaafa nuti quba keenya iskiriinii keenya irraa oofnu yookiin peejii tokko gara peejii biraatti dabarru slaayidii ta'a malee mallattoo kiubii silaan agarsiisu jechuudha. Inni biraan icon saayiziidha. Akkuma argitan icon saayiziin kiyya baay'ee guddatee natti tolaan jiru isiniin jedheera. 220 jira, 110 jira, 100 jira, 90 jira, 80 jira jechuudha. Fakkeenyaaf 120 kan ture kanaan 400 jira. Maal jechuudha? Saayiziin aayikanii as jirullee hir'ate jechuudha saayiziinsaa. Gaafa dhanes kunoo ishee kanarra 110 irra kaa'u. Mee ammallee 100 hin fidame 100 yeroo fidullee argitanii saayiziinsaa hir'isaa deema kan olii jechuudha. Kunoo 90, 80. Kunoo saayiziin aayikanootaa baay'ee xiqqaatee nuuf mul'ateera jechuudha. Erga kana sirreessinee boona inni xaanu diskitoop giriid jedha. Diskitoop giriid jechuun baay'ina appilikeeshinoota dalgaa fi irraa gadee irra jiru jechuudha. 4 bakka 4 jira, 5 bakka 4 jira, 4 bakka 5 jira, 5 bakka 5, 6 bakka 5, 6 bakka 4tu jira. Duubatti deebinee ilaallu. Kunooti tokko irraa gadeessa 2, 3, 4, 5, 6. Irraa gadee appilikeeshinii 6 jira jechuudha iskiriinii kanarra. Dalgammoo 5tu jira. 1, 2, 3, 4, 5. 6 bakka 5 gara biraatti hir'isuu hin dandeenya yookiin xiqqeessuu yookiin guddisuu hin dandeenya jechuudha. Kunoo 6 bakka 5 kan ture 4 bakka 4tti jijjiiramee amma. Kunoo 1, 2, 3, 4. Dalgisaallee 1, 2, 3, 4 ta'e jechuudha. 4 bakka 4tti jijjiirame jechuudha. Kanaafuu akka fedha keessanitti akka barbaadanitti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Yookiin guddistanii yookiin xiqqeessanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni xaanu icon column within a folder kan jedhudha. Opshinii 3 qaba. Icon column with a folder jechuun fakkeenyaaf ammas kanarratti tool kan jettu folderiidha. Social kan jettu folderiidha. Media kan jedhu folderiidha. Azir kan jedhu folderiidha. Kanaaf maal goona folderoota kana keessatti baay'ina appilikeeshinoota jiranii dalgeef oleessaa yookiin immoo heetiif wayitii isaatiin jecha. Kana jechuun kunooti as keessa meeqa jira jechuudha. Irraa gadee 1, 2, 3, 4tu jira. Dalgisaa 1, 2, 3, 4, 5tu jira. Kana jechuun 4 bakka 5dha jechuudha. Nuti illee xiqqeessuu yookiin dabaluu hin dandeenya jechuudha. Bakka duraatti deebi'uutiin 4 bakka 5 kan ture 4 bakka 4 gochuu dandeenya jechuudha. 4 bakka 3 gochuu dandeenya jechuudha. Foolderii tokko keessa appilikeeshiniin akkamittiin dalgaa irraa oliitiin akkamitti akka taa'u jechuudha. Inni xaanu maalidhaa? Foolder thumbnail jedha. 2 bakka 2 fi 3 bakka 2 opshinii 2 qaba. Kana jechuun thumbnail jechuun fakkeenyaaf kunooti otoo appilikeeshinii yookiin foolderii tool jettu kana fakkeenyaaf yookiin sooshaal jettu kana hin baniin irraan gadeessaa appilikeeshinii sadiitti argama. Dalgallee appilikeeshinii sadiitti argama. 1, 2, 3. Irraa gadeellee 1, 2, 3, 2, 3 argama jechuudha. Kanaafuu 2 bakka 2 otoo gochuu barbaade folderichi keettoo hin baniin appilikeeshinii lamni qofti akkan argamu. Dalgi 2 irraa gadee 2 akkanatti argamu yoo barbaade maalan godha jechuudha. Ishitti ammaa kan dhufeetaniini foolder thumbnail kan jettu kan dhufe 2 bakka 2 godha jechuudha. 2 bakka 2tti jira jechuudha. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Inni sila 3 bakka 3 argamaa ture. Kunoo 1, 2 dalgillee 1, 2 ta'e qofatu nutti argamaa jira jechuudha. Inni biraan scrolling A to Z dha. Kana jechuun yeroo quba keenya iskiriinii keenya irra haxoofnu kunooti sitti kana kunu
yeroo A to Z kanatti buunee quba keenya bilbila kanarra haa xoofnu yookiin immoo scroll goonu yoo jalaatii ol xoofne kana jechuun akkas yoo irra xoofne maal ta'a jechuudha yoo application display kan nuu ta'u ta'e yookiin immoo gara oliitti kan nu deemu ta'e maal ta'a jechuudha vertical scrolling jedhama jechuudha. Horizontal jechuun immoo akkam jechuudha yoo iskiriinii keenya irra quba keenya akkas dalga oofne akka kanaa jechuudha. Yeroo irra oofnu yoo application display nu taate A to Z keenya display nu taate horizontal jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf amma mi'a cheekaa goonu yeroon akkas godhu naa deemaa hin jiru kan horizontal naa deemaa hin jiru vertikaalii garuu gaafan ol harkisu display ta'a jira jechuudha. Kanaaf A to Z isaa vertikaalii irra jira jechuudha. Inni biraan text coloriidha. Kana jechuun application fakkeenyaaf light kan jettu kun adiin barreeffamte foon kan jettu adiin barreeffame maqaan applicationoota maaliin barreeffameera adiitiin barreeffameera jechuudha. Sana jijjiiruun danda'ama maal goona text colorii keessa seenneeti yoo barbaanne diimaatti gurraachatti kan fedhatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kastamii keessa seennee fakkeenyaaf diimaa filachuu dandeenya kunoo diimaan hin jira. Keelloon hin jira, magariisni hin jira, waan hundumtuu hin jira kalarii feene filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf keelloo haa filannu keelloo filadheeni okeen jedha. Yoon duubatti deebi'ee appilikeeshinii kiyya ilaalu barreeffamni appilikeeshinii kiyya maal ta'a jechuudha keellootti naa jijjiirama jechuudha. Argitan miti kunoo feesbuuk kasilaa sana godhuudha keellootti jijjiirame jechuudha. Kanaafuu kan isinitti tole filtanii kalarii barbaadan irra keessanii kan isinitti argamuu danda'uu fi kan isinitti tole jijjiirrattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Warreen lammii shootuu laayikii fi sabskiraayib hin goone laayikii fi sabskiraayib godhan jedha galatooma.